Dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota Obseen YouTube channel jalatti kan argamtan akkam jirtu fayyaadha. Ni nagaa kooti galatoomaa guddaa isaan isiniin jedha. Akkasumaan immoo kanaan dura mata duree tokko maxxanseen ture isa jalatti ni as gabaabseen ani xumuruu barbaada. Isa keessattis obboloonni koo shamarranii baay'een keenya maalummaa keenya hin beekna, maaliif akka biyyaa baane hin beekna, isuma beennu wanti karaarra deemu tokko wanti tooruma irratti nu argeedhaaf jireenya keenya dogoggorsiisu lubbuu keenya balleessuuf kan deemu maal qabateetu innis maalidha? Inni kun jaalaladha. Jaalalli jechuun maraataan jedhu raatuun jedhu nama nagaan jedhu bakkee nama irraa nama qabus hin beekamu. Jaalalli yoo jedhamu maalummaan isaa anaaf yoomillee gaaffiidha. Kana keessatti obboloonni koo biyya ambaa keessa jiru hedduun keenya baay'ee miidhamna, baay'ee kan namni nu arguu hin dandeenye miidhamna, of qabuu hin dandeenya garuu kallattii garaagaraadhaan namni waan garaagaraa dubbatee nu gowwoomsuu danda'a. Hin gowwoomu, ani shawwadamee hin beeku jechuun kun sobaadha. Nowee waanuma ta'uu yoo hin dandeenyedha kun. Hundi keenya yoo hin dogoggorra, garuu dogoggora jalqabaarraa kan hubate eenyu? Kan dogoggora jalqabaa sana hubatee deebi'ee hin dogoggoru obboloota koo immoo dogoggoran irraa sirreessuun qaba jedhee kan yaala eenyu? Nu keessaa jechuudha. Isa keessatti ani obboloonni koo shamarranii yeroo baay'ee wanti nuti gowwoomnu maalidha seetanii? Hiriyaan keenya inni dhugaan yoo akkas ta'e akkasiidha, yoo inni akkana siin jedhee dhugaadhaan si jaalata, yoo inni bakkee akkanaan jira jedhee yeroo mara waan hojjetu sitti mee dhugaadhaan si jaalata jedhanii akkuma nama kana miidiyaadhaan dubbachaa jiru. Namoonni tokko warreen nu irra xiqqoo yaada qaban yoo mudannoon kun isaan mudatee beeku yeroo nuuf qodan warreenuma yaadin namni sun jedhe yoo inni obboloonni keenya dabarsan sana qabannee deemna. Garuu yeroo tokko dhugaadha irraan oolchuu danda'a yaadni isaan dubbatani. Isa keessatti immoo amma dhiironni biyya keessa jiran miidiyaa fayyadamu. Isaan tooftaa shamarree wal gorsitu kana waan dhagaaniif shamarree yoo akkas jenneen koo akkasiidha jedhanii numa kan ofii keenyaa dubbanne deebi'anii ofii keenyaa dubbanne afaan keenya keessaa kan baasne deebi'anii nu gowwoomsu. Maaliif bakki akkanaan jira yoon akkasiin ta'e akkasiidha jedhanii waan dubbanne sana isaanis andoo akkasiin jira an akkas ta'eera har'a qursii nyaadhee misaa makiinaan oofaa jira qoomee xiqqoon achi butaa maal waan akkasii dubbatu. Yeroo sana maal taata lapheen kee baay'ee jaalala isaatiin guutamaa jechuudha. Maaliif jaalalleen koo dhugaa natti dubbachaa jira? Innoo kana waan akkasii natti odeessa. Itoo jaalallee isa biraa ta'ee iddoo bahee iddoo galeeyyuu natti himu jettee baay'ee jaalatte of kennitee jaalatte. Yeroo ishiin of kennitee jaalattee beeku maal jaani maallaqa naaf ergi jaani maallaqa naaf ergi yeroo ishiin jette bakka annoo akkasiidha. Baay'ee na jaalata natti meera maallaqa kana nan ergaaf jetti maallaqa hin ergitii fi takka ture koo akkas ta'e bilbilli na yaalaa tabalaashee yoon bishaan jalaa bu'ee maaloo birrii xiqqoodhumallee ta'u birrii naaf erge ani ishiinis deebite maal rakkoo qaba jaalallee koo anuusi malee maalan qaba waliif hojjanna anis isa kee kan keeti inni kan keeti kooti inni kan kootis immoo keeti rakkoo hin qabu garuu maatii koo beeskisaa maal rakkoo qabaa jettee hin gaafattu ishiin immoo innis rakkoo maali jaalallee kun amanteen qabdu moo an baay'ee si jaaladha kootoon si jaalachuu baadhee bakkeen oolu bakkeen bulu sitti mun ture jedhee hin deebisaafi ishiinis immoo lakki jaalallee koo si shakkuuf itoon ta'in bakka maatiin itti beekanii baay'een itti gammada kanaaf ikkoo ayi rakkoo hin qabu kan maatii qoyme bilbila koo bitadhee hojii seeraan uummadheen anitti deemeen maatii nan beeksisaa inni rakkoo hin qabu jedhan yeroo sana ishiin baay'ee jaalatte. Ishi bakka rakkoon qaba akka hundi keenyaa ergi jaalallee koo jettiin ishi wiiftuu koo ishi urjii koo jedhee maqaatti moggaasee kumaaf kontomaan yeroo sana deebi'ee maal godhaa yeroo ishiin maallaqa itti ergite bilookkii godha. Yeroo sana ishiin maaltu taati maaltu ishii mudata gola ombaa keessatti maaltu mudata baay'ee bakka amma lubbuu ishii dabarsuu kan lubbuu isaanii dabarsanis hedduu jira hin dhageessu sinuu lubbuu isaanii dabarsuu jechuudha. Yoo si gatee deeme yaa obboleettii koo yaa obboleessa koo lubbuu keessan hin baasinaa. Lubbuun gatii waaqayyoo lubbuu keenya kan nu uume akka tasaannu akka balleessinu miti akka itti jiraannu amma biyya lafaa kanarra jiraannutti gammachuus ta'u gaddas ta'u lubbuu waan uume harka keenya maaf of balleessina maaf of galaafanna obboloota koo lubbuun deebitee nuuf ta'u dhugaa isiniin jechuuf ani ijoollee baay'een beeka kan ofii kootiin kan hin gorsee dhiisaa wanta akkasii sirrii miti. Yoo dhiifta wayyaa loo ati dhiirri yoo deeme dhiirri ufa
dubarri yoo deemtu dubartiin hin dhufte inni dhiira haasan waan inni miidhamu qabu ayinoo garuu jechumaaf እና obboloonni koo shamarranii please dhiira argitan ani ofii kooti waan na mudate beekuuf jechuudha iddoo akkanaan gahe iddoo akkasii jedhamee waan dubbatamu waan inni ofii kooti hamanee miidhamni narra gahe waan an beekuuf miidhama sana yoomiyyuu keessaa fayyuu sin danda'u garuu deebi'ee irraa hubadheera ofoosheera obboloota koo zaantota akkasiitiin kan mudataman lama sadiillee ta'u oosheera garuu obboloonni keenya please dogoggorina waan mana baane faayadan maallaqa hojii ittiin ergina maallaqaan jaalalle hin bitamu obboloonni keenya hedduun isaanii dubbachaa garuu maal nu dhibee maal lagalchee ishii yoo jette dhimma ishiiti yoo inni egaa jaalatamuu dhabdee fi jedhamee namni tilmaamamu jira miti kuniif jaalalli maallaqaan hin bitamu yeroo biyya galleessi kan carraa keenya kan waan nuuf kan hin dhabnu kanaaf jecha yaa obboloota koo dogoggoriinaan dogoggorru walaa jajjabeessinu walaa heennu isiniin jedha garuu kana keessatti jechuudha ani ishii maal beekteetu yoo inni ምናምን jechuu dandeessu beekee fitoon ta'ii waan namarratti argeefin dhiironni alan ammoo faashinii godhataniiru Itoophiyaa keessa warri ta'an nu akka waan baalagee wayii taane yoo akka bakka taraa nama fayyanne waan taaneetti nu tilmaamanii kan qullaa kee dhaaphuu naaf ergi jedhanii qullaa namaa ilaalanii ammaa miti duriidhaan ni garuu dhaloonni hamma ammoo dhaloonni ammaa utuma kana beekanu utuma kana harganu kan akkasitti wantoota akkasii raawwatan jiru kun nama miti afuura hamaadha malee kun nama ta'eedha nama akkasitti nama dogoggorsiisu garuu afuura hamaa keessaan ta'eedha kan namatti dhufu asan jaalalli qilleensa irraa kun iyyuu afuura hamaadhaan malee nama akkamitti tonqamaa waliin argin sin jaaladha siifan du'a jedhee jaalala keessa galee gaa'ela kan dhaabbatu jira sokkee kana kan rabbi eebbiseedha nama rabbi eebbisee jechuudha geeroo nuyi warri shamarranii eessa akka dhufe maalummaasa amma dhiyoo kana nan arga miidiyaa irratti jechuudha baay'ee garaa na nyaatte mucayyoon tokko biyya Beerut keessa waggaa 4 hojjettee galtee namicha iddoo inni ta'e beektu galtee itti heerumtee maatii isaan beektu maatiin ishee Shaashamannedha garuu iddoo biraa ishee geessee miidiyuum kanarratti argee jechuudha baay'ee bakka anu natti fakkaate baay'een boo'ee so maybe ubannaa dhabuu ishiiti kan kana godhen jedhe na waggaa 4 hojjette maatii isaa itoon beekii namichaaf mucaa tokko deessee tokko naa ishiin garaatti baattu mi'a ishiin qabdurraa baasee gurguratee ulfaa fi mucaa daa'ima faana gatee deeme mucaan sun maal taate godaanaatti baate karaa irratti baatee jiraachuu jalqabde waan nyaattu dhabde araashii taatee deessee agabuu guyyaa 2 bulte isarrattuu ilmoon ishii waan hootu dhabdee torbee tokko guutuu rakkisaa turte ammayyuu waan ittiin jiraattu hin qabdu maalummaa ishii namummaa ishii dagatte innaa nuyi obboloota kommoo wantoonni akkasii nuyin ifama wantoonni akkasii nuyin akka nu mudanne ofaa eeggannuun isiniin jedha garuu ani kanarratti dhiifama garuu miidiyaa kanaaf haara waan hin ta'eef kaameraan koo seeraan naaf hin hojjetu yoo isinitti tole aggeeffa yoo isinitti tolu baate garuu bira darba innaa wantoonni akkasii akka nu mudanne adaraa keenya ofaa jennu Oromoo keenya wal malee homaan qabnu garuu Oromoon Oromoo nyaachaa jira maaliif akka ta'e hin beeknu baritti tubbara sirrii miti innaa kanaaf akkasiin isiniin jedha warreen like share naaf hin goone like share naaf godha commentii naaf barreessa yoo itti fufi jettan kanarraa yoo ta'in anis miidiyaa kana maybe sagalee koos ta'e kaameraas ta'e naamni sirraafadhee haala gaariidhaan dhufuu hin danda'ani 50 immoo waan nageessaniif guddaa galatooma 50 jechuun wallaalee toon ta'in Oromoon 50 torbee lamatti 50 akka subscribe 50 na gochuu keessaniif guddaa galatoomaan isiniin jedha akka 50 immoo nagotan akka waan gaarii hojjedhee isin biraan ga'u abdiin qaba na jajjabeessa Oromoo keenya walaa jajjabeessinu guddaa xiqqaa toon jedhe walaa jajjabeessinu isiniin jedha turtii gaarii galatoomaa guddaasaa